Oduu Gammaachiisaa guyyaa har'aa jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti raawwatame keessaa inni guddaan hawwii namni kamillee eegaa ture. Akkasumallee namoonni baay'een irratti boo'aa turanii harmee baay'een kan koollee akkas ta'a jedhanii irratti boo'aa turan jechuudha. Guyyaa har'aa dhiibbaa miidiyaan fiduu namoonni miidiyaa adda addaatiin sheer gochuudhaan karaa adda addaatiin sagalee walii ta'uurraa kan ka'e egaa guyyaa har'aa furmaanni tokko argameera jennee yaadaa jirra. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa akkuma beekamu biyya Saudi Arabiyaa keessatti murtoo obboleewwan keenya lakkoofsaan baay'ee ta'an irratti akka murtoon du'aa murtaa'u himamee jira. Murtaa'ees immoo jala sararamee dhugumatti ni ajjeefamtu jedhamee himamee warra himame keessaati immoo muraasni harki muraasni ajjeefamanii jiru. Garuu immoo warra hafaniif immoo jechuudha carraa guddaan guyyaa kaleessaa isaanii ba'ee jechuudha. Nama ambaasaadder Muktar jechuudha. Ambaasaadder Muktar guyyaa kaleessaa Saudi Arabiyaa keessatti gaaffii gaafate jechuudha. Gaaffii gaafate namoonni murtoon du'aa isaaniitti murtaa'e kuni akka dhiifamni ta'amuu fi akka ta'amuu fi gaaffii gaafate jechuudha. Mootummaa Saudiitiin gaaffii gaafate. Gaaffii gaafate inni gaaffii gaafachuurraa kan ka'e mootummaan keenya Itoophiyaa irraatii immoo xalayaa barreesse. Xalayaa mootummaa Saudiitti kennee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kuni anaan akka kootti akka yaada kootti baay'ee tokko na gammachiisee jira jechuudha. Haati hiyyeessaa achi ilmi koo akkas ta'a jettee teessee eeggattee guyyaa du'a ilma isaanii taa'anii eeggachuu jechuun baay'ee tokko nama aarsaa. Akkuma harmeen keenya yoom argina jedhanii karaa ilaalanii akkasumadha. Inni kun immoo nama dhukkuba dhugaa jechuun namatti dhagahama. Seenaan isaa nama keessaa hin ba'u jechuudha. Ijoolleen kun lubbuu namaa baasanii osoo hin taane waanuma biyya keenya keessatti hojjetamu garuu biyya namaa keessatti wanta orkaa ta'e raawwatanii ta'e jechuudha. Isa kana immoo egaa mootummaan lamaan walitti dhufanii jiru jechuudha. Inni kun immoo kan inni dhufe jechuudha. Namoonni obboleessi harmee isaatti dhaammate sun jechuudha sababa ta'e irra guddaatti. Maarii yookiin dhiifamni jiru ture biyya kanatti sababa guddaa kan ta'e isa obboleessa harmee isaatiin guyyaa boruu lubbuun kiyya ni dabarti harmee kiyya sabbarii masjiida deemii naaf kadhachiisi naaf du'aayi naaf gochisiisi isanni jedhee sana miidiyaarra oofame. Garmalee miidiyaa namni kamillee arge jechuudha. Mootummoonni hayyoonni beektonni adda addaa arganii gara mootummaatti dhiibbaa godhanii mootummaan immoo akka waliif dhiifama walii godhu. Mootummaan kun immoo waliin riileeshinii yookiin immoo walitti dhufeenya gara fuulduraatti walii mallatteessanii jiru waan baay'ee irratti jechuudha. Akka oomisha adda addaa waliin oomishan industirii adda addaa akka waliin hojjetanii walitti dhufeenya yookiin immoo riileeshiniin Saudi Arabiyaa fi Itoophiyaa akka cimee gara fuulduraatti adeemuuf jecha mootummoonni kun lamaan dhiifama walii godhu yeroo jalqabaafidha. Dhiifamni kun immoo yeroo hundumaa namni kamillee badii balleessee dhiifamni ni ta'aafi jedhamee otoo hin taane isa miilanaaf dhiifamanuuf godha. Isa dhufuuf ijoollee keenya ni sirreeffanna. Seera biyya keessan ittiin bultuun ijoolleen keenya yoo biyya keessan dhufte seerri biyya keenya ittiin bulmaata. Seera biyya keessanii waliin akka bulanii akka kanadha miilanaaf dhiifamanuuf godha jedhamee gaafatamee jira. Fedha Waaqaa yoo ta'e jechuudha Rabbiin isaan gargaaree miilana obboleen kun lubbuun isaanii akka oolu ni ta'a abdiin qaba. Akkasumas immoo jechuudha maaltu kana namatti fida yoo jettan ijoollee baay'een keessan adaraa Waaqayyo adaraa Rabbii isiniin jedha. Yookii du'uu yookii nyaachuu jedhama namni tokko yookii du'uu yookii nyaachuu jedhee namni maallaqa guddaa barbaacha jechuudha. Maallaqaaf jecha lubbuu isaa aarsaa godha jechuudha. Maaliif akkanan bahee maallaqaaf jechadha kan jedhan namoota baay'eetu jira jechuudha. Inni kun immoo biyya kana keessatti jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti seerri guddaa lubbuu namatti faradamu jechuudha. Lubbuu namaa yoo baafte tokko maarii hin qabdu. Lammaffaa wanta sammuu namaa hadoochu qoricha sammuu namaa hadoochu jechuudha. Waan akka nama machaa'u nama godhu namni harkatti qorichi kun
gatii guddaan gurgurama jechuudha. Isa kana namoonni daldalan birrii maallaqa guddaa hanga makiinaa bituu ga'u jechuudha. Inni kun si harkatti qabame jennaan maariin hin jiru biyya kana keessatti tokko jedha. Lammaffaa sadaffaan immoo namoota wanti walitti giniinyitii nama walitti rileeshinii namaa walitti uuman yeroon siniin jedhu namoota bilginnaadhaa fi dhiiraa fi dubara gidduu adeeman jechuudha. Bilginnaan biyya kana keessatti bilginnaan lubbuu namaatti faradama dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Bilginnaa yoo goote lubbuu keetutti faradama jechuudha. Namoota kana yoo akkasitti argan dhiiraa fi dubara nama walitti fidu nama tokko gidduu deeme dhiiraaf dubara walitti fidu yoo argan jedha. Inni kun lubbuu namaatti qajeela biyya kanaa jechuudha. Akkasumas immoo biyya kana keessatti hatte yoo hatte harka keetu sirraa cita jechuudha. Inni harkatu namarraa cita yoo hatte lubbuu kee hin baasan. Akkasumas immoo jechuudha namoota caatii akka caatii jimaa jedhanii biyya kana keessatti nama shiishaa waan adda addaa xuxuuxu yoo argani hidhaa cimaatu itti murteeffama jechuudha. Kanaafuu namoonni ijaazaa babbaatan jechuu adaraa keessan shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u dhiirri tokkos dhiirri lamas haa ta'u yeroo ijaazaa bahu bakka tokkotti qabamtu mana tokko keessatti akka tasaa walitti qabamtanii yoo teessan jechuudha. Nama tokko harkatti qabamna jumlaa walitti qabamtu jechuudha. Yeroonni kun waliin daldalu waliin nyaatu waliin xuuxuu jedhameetu waliin akkan inni isin qabsiisu malee isa kana qofatu kana go'a hin jedhamu jechuudha. Rakkoo guddaan isa kana biyya akka biyya keenyatti namni waan adda addaa xuuxee bakka qoricha sammuu namaa hadoochu waan akkasii hojjetee miliqee daldalee jiraatu hin jiru. Inni biraa immoo of eeggannoo guddaa kan isin gootan jechuudha. Namni tokko gara biyyaas deema gara fe'eyyuu deema biyya kamiyyuu deema namni tokko meeshaa kana naafuu dhibai meeshaa kana bakka kana naa geessisi meeshaa kana akkas godhi naa je'ee yoo isinitti laate hamma meeshaa sana fattashtanitti abadeen meeshaa tokko nama harkaa hin fuudhina. Kuni obboleessa kooti kuni fira kooti kuni hiriyaa ani jaaladhudha jettanii meeshaa nama harkaan fuudhina. Meeshaa waliisaa hin beekne meeshaa qollofamaa wanta ashagamaa ta'e nama tokkorraa gara nama tokko naa dabarsaa jedhanii abadeen nama harkaan fuudhina. Inni kun jechuudha namoota baay'een kan ofii otoo badii tokko hin dalagin jechuudha. Otoo waanna tokko kan ofiisaa hin beekne shaanxaatti godhamee kana bakka sana geessisi ati daandii kana deemta eeyyee erga achi deemta ta'e immoo kana naaf qabii deemi ka achi abaluu bira naa geessisi je'ee namni tokko waan tokko yoo sinitti laate daraa rabbiif je'aati dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Ilmi namaa ni du'a biyya lafaarratti du'a sodaa otoo hin taane guyyaa qaba guyyaa itti waaqayyo biyya lafaarraa nama furu yoo ta'e malee ajjechaa namni nama ajjeesu baay'ee ni ulfaatti jechuudha. Harki namaa nama dhukkuba. Kanaafuu waanan ta'een ta'a jettanii maallaqatu isinii laataniillee maallaqni haa hafu maallaqni isin fiduu hin danda'u maallaqni lubbuu keessan bituu hin danda'u jechuudha. Garuu isin maallaqa hojjettanii waggaa dheeraas ta'e waggaa gabaabaa milkooftanii hojjettanii isa qabdan irratti eebbifamuu ni dandeessu. Garuu immoo kana hojjettee milkoofta yoo kana asiin akkas goote milkoofta hojii dalga hojii nama hin taane fuula waaqayyoottis fuula namaattis fudhatama hin qabne hojjettanii akka biyya namaa keessatti lubbuun keessan darbee maatii keessan akka hin boosifne isiniin jedha. Inni kun baay'ee muhimma yookiin ijoo kan ta'e jechuudha. Biyya namaa keessatti akka biyya keenya hin jiru jechuudha. Biyya keenyatti namni lubbuu namaa baasillee taa'ee nyaata sinii galee taa'ee nyaata taa'ee dhugaa ni jiraata yeroo muraasa hidhamee ni ba'a. Biyya kana keessatti garuu qimixiimadha. Qimixiin sitti murtoofnaan qimix kalas. Dubbii keessa deebiin hin qabu maariin hin jiru jechuudha. Maaliif biyya keenyatti birrii namaa laattee ooluu dandeessa biyya kana birrii namaa laattee ooluu hin dandeessu. Sababiin isaa seera isaaniiti tokkoffaa seera amantii isaanii seera ittiin bulmaata biyya isaaniiti bakka ittiin bulmaata biyya isaaniiti waan ta'eef isaan mataa isaaniitiif iyyuu jechuudha. Namni tokko yakka yoo raawwate qimixiimatu itti murtaa'a. Qimixiin itti murtoofnaan qimix kalas wanti tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo abbaa ana jedhe abbaa garaa laafu kanatu yoo dhiifama namichi ati bu'aa goote sun yoo garaa siif laafe dhiifama sii godhe malee abadeen dhiifamni hin jiru maallaqaanis ba'uun hin jiru biyya kana keessatti jechuudha. Maallaqni keessin baasu dandeettiin kee humni kee beekumsi keessin baasu inni guddaan of eeggachuu waaqa wajjiniin na eegi jechuu isa hojje isa
taaneef seera biyyattii eeganii hojjetatanii keessaa galuudhaan siniin jedhaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kiyyaa daraa keessan rabbiif jedhaati obboleewwan keessaniif sheer godha. Akkasuma immoo namoonni viidiyoon koo isinitti tole immoo odeeffannoo adda addaa informationii walirraa akka fudhannuuf jecha viidiyoo dhaggeeffattu garuu laayikii tungu in darbitu maali garuu laayikii godhaate walaa jajjabeessinuu walirraa haa barannu waan ageenye waliif haa qoonnu isiniin jedhaa turtii biraa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaannaa turaa isin jaaladhaa isin kabaja.